Nagaya galat rabbi akkam isino? Baga nagaa jiraatti eessa jirta sitti dhufuu fedha mana jirtaayi? Nagumaaf na barbaadaa jirta muslaa maaliif? Haa nagumaaf dhimma dhiyoo kanaa sanaa somna jedheeti sanumaaf si bira dhufuu fedha. Naaf galee ayyee manuma kottu manumaan jira. Ayi. Oh, dhuftanii seenaa. Ay akkami? Naga. Jirta? Dhiisa kun saa gadi dhiisa. Maali? Gaardii qatarreessa? Gaardiin qataree. Taa'ame suutaafuu hundaa soina. Hay akkanatti akka dhuftu naan himne kaate bifa kanaan akka dhuftu naan himne haa. Turee jiraa himaala gaba jara kana aarisa godhadhee ture. Ayyee. Isinillee taa akkanuma. Gattattaa amma mana kiyyaa jirtaniif gattattaa rakkoon qabu. Taa hundaan gottaa'e. Ijoolleen afaan hin beektu moo ijoolleen muka liqimsitee na fileerra fayyaa. Ijoolleen afaan hin beektu? Hin beekanii. Chaayinaa irraa fidde moo Jarman irraa fidde moo afaan kan beekan? Kunniin naguma eeguuf dhadhaabatanii lakki. Nageenya eeganii? Nageenya muka. Afaan isaan beekan yoo naa himte jeeti anis afaan hedduun beeka. Innullee waan karaarra jiruuf baay'ee. Dhiifama. Afaan maaliif beekan isaan silaa maali jennaan? Anis afaan hedduu waan hin beekuuf gaafaan biyyoota hedduu dhaqee afaan hedduu waan hin baradheef afaanuma gartee uummanni gaardii kun haasoo hedduu waan hin dhaqeef isaan san keessaa gosa kan beekamee na adda baase. Isaan afaan warra gattaa'anii haa gatuma ta'a. Dhiifama ka jala rakkoon qabu. Dhimma kiyya bahuuf si bira dhufe. Waan nuti haasoo nu kana huni beekan. Isaan beekanis baay'ee rakkina isaan miti isaan. Ifi afaan nuti haasoo nu beekaniimi? Hin beekani. Akkiin jeeke isaan afaan keenya hin beekne. Eessaa fiddeti jara akkanaa meenaa himi? Jara nageenya mukii eessisuu ani xalabee biyya biraarraa fichisiise. Biyya biraarraa? Anoo akkam isilaaniin harkadha? Hin danda'ama rakkoon qabu kasanii hojjaasoina yeroo nu fudhata amma dhimma keenyatti adeemu. Mana namaa hunda yoo ni fuudhee dhaqee akkanuma dhaabbatanii eegan jechuudha? Dirqama nageenya kee eeguudhaaf. Anatu xiqqoo mudannoo qaba san amma siimuu hin barbaadu. Xiqqoo nama qabu kana yeroo baay'ee biyya kanatti rakkisaadha jiraachuun. Anillee maal seete? Jaartii bareeduudhaan qaba beektaa? Egaa isaan akkana ta'an maal seete? Anillee beektaa jaartii bareedduun fuudhanii beektaami? Ati jaartiiwwan barbaachisa. Jaartii biyya san bakkaan deemutti namummaan na jala lallaala. Inumaa namni tokko faan ni dubbisa. Ani hin dubbisiniin jaan nama isi nan dhageessu sillee. Jaartii gaafattaan lubbuu kee eeguufuu isaan halkanii guyyaa dhaabbatanii. Xiyyaa maatii miti. Kan lubbuu xiyyaa beektaa yoon nama wajjin lolle fiigeetti illee taatu nama jalaan hin baana beektaa. Na beektaa miti. Yeroo hedduu nuti sammuu tanaan laal namaa wajjin lolla garuu jaartiin tiyya sammuu akkaan hin qabu kana gartee hin qabdu. Nama hunda salaamtaa irra qaraatuma deemti duuba. Isaan yoo waan akkasiitiif kan oolan taate waan ati kafaltuuf niin kafala. Waan ati ajajje wanna takka karaan dabarsan isaa. Tak. Nama ijaan ibsates ilaaluu maal haaladhaan? Nama jaartitti ijoollee ilaalus akka takkaan dhaamsaniimi. Jaartitti ija salaamuu hin danda'an? Hin danda'a. Akkuma nan si salaamuu dadhabe kanatti jaartitti ijaas namni salaamuu jechuudha? Ittuun dhiyaatan. Arra waan gaariin naa dhufte. Haajaatitti adeemnu. Kafaltii keeti kana ka hojjetu. Niin kafala. Amma meeqattaa jiin amma? Isaan hin ta'anii. Gaddaa huma. Dhimma keenya faana daddabne. Waa'een dhimma sanii parsantaa 115 yoo taate malee dhimmi ati irra natti himtee na dhufte san 85 akka waan gaggeeffamee ilaalu. Gaggeeffamee jechuudha. Akkuma waan gaggeeffamee ilaalu qabdaa jechuu barbaadeeti.
isin osoon bilbilee maaltu isin fide? Atu galee tulaarra? Waan haaree faashina jijjiiree bara. Maali baankiweetii mana kana keessatti bal'aa? Bilbiluun qabdanii isaanuu bilbilanii gama kiyya dhufanii. Nuti akkuma duraanii seenee dhufne kaa? Yeroo hunda akka duraanii jechuun dandeessu bare. Tole kaa fixanne waan hafe imeela naa godhi achirra wal argina nama ati keessummaa kee keessummeeffadhu iyyaana. Alex. Maali irra waan haarii haamame maali balaan tun? Naatti birhaanuu taate uummanni akka nu godhe akka fakkaishaa argiteenye. Maal sakatta'insa akkana? Isaa waan uumameetti dhiisaati. Isin hundi akkuma irra walii galle. Osoon bilbiliin dhufuu keessan balleessitan malee dhufaatiin balleessine beektaa? Waan uumamee alatti sinaasiina asuman lafa kaa manuma kana keessa lafa keessanii gabbaatan. Waan irratti waliin jenne san hojii seentanii jirtan ammarraa hojii eegaluu ni dandeessanii ammumaan tana gama waajjira hojii deemuu ni dandeessan. Yeroo gama kiyya dhuftan osoon bilbilee hin dhufina. Uummanni qaamni waan dhalate argitanii dalagaa seentan nuun jedhan namtichi har'a dalabaa akkanaan shubbutiin nurra qaqqaban kun boroo osoo iddoon galanni osoo nu ajjeesan antiyyaanatti tiifachuu barbaada hiika kana hin qabu. Hin barbaannu hojii kanaaf jechuudha. Walii galee jira hin barbaanne yookaan hojii kanaayyuu. Nu fixanii. Har'a hagana gaga'u kun akkasitti nu qabee jedhe kun nurratti qabee waan keessaa utaalchisu nama ajjeeftee. Hin barbaannu hojii isaanii. Isin fudhatanii uummanni barraastaadha. Booda gadi yaanee ilaallanna malee amma harka kiisitti hin deddeebinaa. Hin barbaannu. Hin barbaannu hojii kanaayyuu. Hayyaa nu yaasa. Namicha nama suuraa waan jedhu tole jennee yaana. Isinillee boruu gara dalagaa keessanii Mungkin ada lagi kayaknya. Esan warga. Akas waya. Yang bila hello jenis yang kamna. Miduf nasa ada kenaran wali yang dulu. Aye time lu kam. Nafsu kita tifat abad tifat. Aye tim ni ayan. Ini duf nama. Gofta. Mal jatuh. Ini dufna baru dufna. Asih mita kharuftan. Asa kumaan isinin jee bilbiltan malee dhufuun dandeessan guyyaan hanqootaa isinin jee malee. Walii galle? Hayyee. Waajjira hojii achitti kan dhuftan. Haa ta'u. Yoo hojii irratti nama jajjabaa taatanii hojii dabalataa isin ilaachuu akka dandeenyus ni beektan. Kaampaaniin keenya gurguddaa waan ta'eef. Boru kaampaanichaa amma dura itti walagarree itti hojjaa soina sanitti achi walagarraa. Yoo ni kan turellee nama achi hojii isin qaxaru jira. Ana ji'atti al tokko of wal arguu dandeenya. Sanii fi bilbilaa wal arguu dandeenya. Jabaadha. Yaa ta'u. Ayyaa ulfaadha galatuma. Ulfaadha.
Kani wardiyo tade China abiye China rafi dedetini jolle wata kamben jolle ganam na fura ba fatulli na fattash mi luman ba kaisi te man ya oh kisa na kutti hafur malle ba fatulli ndo chu You don't give a damn.